kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, amiin. Ameen nageenyi fi jaalalli Kiristoos araarsummaan teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii wajjiniin lafa jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Ijoollee Waaqayyoo, ijoollee teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii, maatii waldaa ijoollee qulqulleettii dubaroo Maariyaamii kan Ortodoksii Tawaahidoo kan taatan hundumti keessanuu maqaa Waaqayyootiin iddoo kanatti kan walitti qabamtanii argamtan hunduma kan dursu nagaadha. Nagaa isin gaafadha. Akkam ooltanii, akkamiin yeroo kana dhageessanii. Egaa Waaqa abboota keenyaa eegee jiraachisee umurii irratti umurii nuuf dabalee guyyaa har'aa kanaan nu ga'eef galanni keenya daangaa kan hin qabne lafa haga Siraariyaamitti isaaf nuuf haa ta'u. Maqaan isaas dhahamee kan ishee biraafuu kan hin dandeenye deessuu Waaqayyo haa teenya qulqulleettii Kidaana Biratiin maqaan ishee kan ulfaate ulul kan jedhe nuuf haa ta'u. Egaa akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti guyyaa har'aa kana eegnee as geenye irraati Waaqa jiraachisee yoo nu eegeef ammas dhugumatti galanni keenya daangaa kan hin qabne isaaf nuuf haa ta'u. Baga Waaqayyoodhaan eeggamtanii bara haaraa bara 2015 bara Wangeelaawii Luqaas baga nagaaf jaalalaan geessan isin jechuun jaaladha. Ittaansuudhaanis guyyaa har'aa manni kiristaana keenya yaadattee kan ooltu guyyaa ayyaana Yohaannis Cuuphaa wareegamaa kan ta'e guyyaatti yaadattudha. Baga geessan isin jechuun jaaladha. Egaa of tuulummaan hundaa olii cubbuun taana keessatti nama gatti jedhu abbootonni keenya. Of tuulummaan dhaan guutamanii waada humnaa olii galan taanan badiin taana keessatti kufuudha jechuudha. Kunis maalinni ennee gaafa ilaalle akka yaadannoo guyyaa har'aa yaadatamee oolutti jechuudha. Mootichi Heroodsi yeroo aadaa mica'uu isaatiif galutti jechuudha. Mica'uun isaa sirbaan akka isa gammachiistu taasifamee ture. Namoota hedduu keessatti jechuudha. Mica'uun isaa sirbaan sirriitti sirbee yoo si gammachiise maal badhaasta jettee gaafa gaafattutti jechuudha. Waan ati barbaadde sin badhaasa, waan ati barbaaddes tole si jedhee siif raawwadha jedhee raawwateet waadaa kana galeefii ture jechuudha. Of tuulummaadhaan maal waan ta'eef, mootii waan ta'eef hundumarra jira jedhee waan of yaaduuf, hunduman caala jedhee waan of yaaduuf jechuudha. Humna isaa ilaallatee yookiin immoo ofitti amanee kan na caalu hin jiru jedhee raawwatee waadaan taane waadaa galee jechuudha. Waadaan taane jechuun of tuulummaadhaan deemee maal godhe jechuudha. Waan ati barbaadde har'as illee yeroo namaa waadaa gallu yeroo tokko tokko of tuulummaadhaan gammachuun taana keessas gallee gaddin taana keessas gallee raawwannee yeroo maalitti itti jennutu dhufa. Waan ati barbaadde yeroo jennee dubbannutu jira. Kuni garuu jecha seexanaati, waadaa seexanaati malee waadaa isa sirrii namni kiristaanni tokko waadaa galuu danda'u iyyuu miti jechuudha. Maaliif jennaan waan namni sun barbaade, waan ati feetu, waan ati hawwitu kamiyyuu siifan raawwadhaa, siifan galmaan gaa'e inni har'a nama waadaa gallennaan dubbiin kun waadaan kun waadaa seexanaati malee waadaa isa sirrii miti jechuudha. Maalifi kufaatiin taane nutti fida waan ta'eef jechuudha. Yoo gammannes yoo gaddines hamma Waaqayyoon eeyyame waadaa siifan galaa. Hamma Waaqayyoon naaf eeyyame, hamma fedhii Waaqayyoo keessa jiru waan kana siif nan raawwadha. Hamma inni naaf eeyyame jennee dubbannee waadaa galuu qabna malee waan ati barbaadde dubbachuun cubbuu guddaadha. Maalifi Saaxinaa'el jalqaba yeroo kuusan jechuudha. Hunduma natu uume kan na caalu hin jiru jedhee raawwatee ergamoota fuulduratti waadaa akkasii dubbachaa ture jechuudha. Hundumaa gochuu kan danda'u anaadha. Kana jechuun waan mi'aanaa jechuudha karaa biraatiin. Waan ati barbaaddu hundumas si godha yookiin immoo siif raawwadha inni namaaf waadaa galee jechuun waaqa jechuudha. Karaa biraatiin nuti waaqa inni of dubbas bakka waaqaa buusnee haasa'aa jirra jechuudha. Maalifi Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:3 irratti ሁሉም በርሱ ሆነ ከሆነም ያለሱ አንዳችም የሆነች የለችም ብሎ ያስቀምጣል። ሁንዱምቱ ኢሳን ተይ ከንተ የለ ኢሳን አለ ከንተ እንጂ jedhee ugaa dubbatu ni argina. Kan akka hundumaatitti waan hunduma namaaf raawwachuu danda'u, waan hunduma namaaf gochuu danda'u waaqa tokkicharra kanaaf eenyuyyuu hin jiru jechuudha biyya lafaa kanarratti jechuudha.
Kanaaf nutis gaa waan barbaaddeen siif raawwadha jennee jecha dubbannu sana waada namaa galleennaan kufaatiin taane keessatti kufna jechuudha. Akkasittiin jedhamu jechuudha. Garuu namni kun Heroodis kun maal godhe jechuudha? Waan ati barbaadde micha waada gala. Gaafa kana namoota hedduu keessatti intalli sirbitee isa gammachiistee turte. Humnaa ol gaafa gammadutti jechuudha. Maal siif raawwadhu jedhee micayyoo Heroodiyaadaa tana gaafannaan jechuudha. Haadha isheetiin mari'attee haati ishee Yohaannis Cuuphaa hin jaalattu turte. Sababni isaas maali inni hoggaa ilaalle Yohaannis Cuuphaan atiyaa Heroodis haadha mana obboleessa keetii maaliif fuuta? Kuni firoo madhiyooti. Waa'ee kanan jaalatu. Nama biraasii wayyaa jedhee raawwateet Heroodisitti mormii kaasaa ture. Isa kana mormaa ture. Waa sirrii mormuu qabna maatii Waaqayyoo yeroo kamiyyuu yoo duunes yoo wareegamnes homaa miti. Waan dhugaadhaaf dubbannee wareegamuudha kan barbaachisu. Gaafa kana jedhutti haati manaa Heroodisituun humna ol gadditi. Humna ol isa xaaraa turte. Maaliif jenna? Maaliif isa narraa dhoorkaa? Maaliif isaan akkas jedha? Maaliif Heroodisin abbaan manaa haadha manaa kee oduu qabdu kan obboleessaa maa fuutamaa jedhaanii inni naa fuudhu itti xaaraa turte. Isa kana keessa ishiitti qiime qabattee waan jirtuuf gaafa Heroodisin talasaa Heroodiyaadaadhaan maalsii godhuree maalsiif raawwadhu silaa sirbitee na gammachiisteerta yeroo jedhuunitti morma Yohaannis Cuuphaa murinaa kennii jedhiin itti meettee gorsitee intalli tunnoftee Addabaabaayii keessatti namoota hedduu keessatti morma Yohaannis Cuuphaa murinaa kennii silaa waan hundumaa waan ati barbaaddeessiif raawwadhaa siif hojjedhaa itti waadanaaf galteerta waan ta'eef haala ni barbaadu isa kana kanaan ala homtuu nan gammachiisu jettee ni dubbatte. Hubadhaa. Heroodis bakka kanatti morma Yohaannis Cuuphaa mursiisuu hin barbaadu ture. Kuni akka badii ta'ettis ni beeka. Garuu waadaan inni galesu waadaa ulfaataadha waan ta'eef namoota hedduu fuulduratti waan ati barbaaddeessiif raawwadha jedhee waan waadaa galeefiif jiru humnaa olitti ta'ee osoo gaddu morma Yohaannis Cuuphaa mursiisee agalgilii keessa yookiin leemmatii keessa teechisee intala isaa kanaa kenne. Abbaan keenya qulqulluu wareegama Yohaannis Cuuphaa heebbisaa dachaadhaan nurraa buluuti. Guyyaa akkarraa kana wareegamee addunyaa kanarraa darbe jechuudha. Kanaaf kaa'ama of tuulummaa kan jennee maalinni of tuulummaadhaan deemuun of tuulummaadhaan waadaa guddaa galuun cubbuun taana keessatti nama gatti jechuu kanan barbaadeef sababa kanaaf jechuudha. Abbaan keenya qulqulluu Yohaannis Cuuphaan wareegama Yohaannis Cuuphaan jechuudha. Garuuf qabummaan inni ittiin deemu. Ani hanan kophee hidhaa kophee isaa hiikuu hin dandeenye ana booda ni kaa'ee raawwatee abbaa barsiisaa turedha. Garuuf qabummaadhaan kan deeme. Kanaaf gaa nuti gaa waa'ee Yohaannis Cuuphaa guyyaa har'aa kana dubbanne fixuu hin dandeenyu waan baay'eetu jira barumsa hedduu jira yaa ta'u malee yaadannoon guyyaa kana jechumaaf waa'ee of tuulummaadhaan waadaa humnaa olii galuun akka barbaachisne dubbachuu barbaaditanii egaa heebbii fi araarsummaa abbaa keenya qulqulluu wareegamaa Yohaannis Cuuphaa hunduma keenyarra yaa bulu hubannaa gaarii nuuf haa kennu nama garuuf qabummaadhaan deemee bataskaana keenya keessatti tajaajilu nu haa taasisu hundumti keessanuu jabaadhaadha asirra warreen jirtan warreen faarfannaadhaanis kadhannaadhaan banuudhaanis obboloota jajjabeessuudhaanis gaafii garaagaraa baastanii wal gaafachuudhaanis wantoota hedduu gootan hundi keessanuu jabaadhaa duwwatti hin jedhina bara kana bara gaabbiitti gallee foon dhiya gooftaa fudhannee boru fayyina lubbuu keenyaatti argannu akka Waaqayyoon nuuf taasisuuf waan gaarii haa hojjennu waan gaarii gaafa hojjenne heebba guddaatu argama waan ta'eef jechuudha of tuulummaan osoo hin taane gara of qabummaadhaan odoo beeknu ani hin beeku jechuudhaan osoo dandeenyu ani hin danda'u jechuudhaan osoo qabeenya hedduu qabnu ani homaan qabu jechuudhaan gara of qabummaadhaan ani qaba ani hundumaanuu guutuudha ani hundumaan nan danda'a jechuun kan seexanaa ta'uudha waan ta'eef jechuudha bara kana hundi keenya barannee laphee cabeen waaqatti boonyee jireenyi keenya lafarraa amma Waaqayyoon lafa kanarra nu jiraachisettis akka gaarii ta'u hojjechuudhaaf jabaannee kadhachuu barbaachisa jabaannee sirba keessaa baanee jabaannee iddoo miidiyaa wantoota garaagaraa Facebook irratti dabarsu YouTube irratti dabarsu waan akkasii keessaa baanee Waaqayyo wajjin jiraachuu iddoo bareedduu kan taate bakka kanatti hafuura Waaqayyoo hafuura qulqulluu isa eebbifamaa
laphee keenyarra bulchaati kadhannaa gaafa raawwannu hafuurri qulqulluun nurra bulaa deema. Ka'ee akkasuma barumsa Waaqayyoo gaafa dhaggeeffannu hafuurri qulqulluun nurra bulaa deema. Hafuuronni xuraa'aan nurraa badaa deeman. Diinni keenya nutti dhufee waan garaagaraa dhiibbaa foon keenyarraanis ga'uu hin danda'u. Wanta hundumaanuu gaariitu dhufa. Kanaaf har'a yoo kadhannaa raawwannu yoo waan hundumaanuu Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf tattaafannu akka waan of qofa fayyanneetti namoonni yaadnu jiraachuu dandeenya. Miti garuu isinirra darbee nurra darbee maatii keenya filleen ta'a, biyya keenya filleen ta'a. Kanaaf Waaqayyo wajjin dabarsuu irra filatamaadha. Waaqayyo wajjin jiraachuu irra filatamaadha malee bakkee garaagaraatti dabarsuun kisaaraan taane keessa galuudha. Garbicha seexanaa ta'uudha. Ibidda bara baraa keessatti gubannee hafuudha. Kanaaf maatii Waaqayyoo haa jabaannu, haa cimnu. Bakkee biraatti yeroo keenya dabarsuu irra as keessatti yeroo keenya aarsaa taasisnee yaa barannu, laphee cabdee haa qabaannu. Abbaan keenya qulqulluu Daawit aarsaa gubatu soosii dhiyeesse aarsaa gubatu hin jaalattu. Aarsaa ati jaalattu garuu laphee cabee dedee akkuma dubbate faarfannaa 50 irratti nus laphee cabeen bara kana Waaqayyotti deebine haa jabaannu. Hamma bullus hamma oollus Waaqayyotu harkaa qaba waan ta'eef duwwatti deebi'uu hin qabnu. Dhugummaadhaan warreen deeman waan baay'ee nu barsiisaa turan abbootonni keenya waan ta'eef haa jabaannu. Duwwatti akka hin jenne yeroo hundumaa waan gaarii nutti ta'es walaa gaafannu. Fuulduratti haa deemnu. Waan gaariidhaan haa deddeebinu. Waan waa'ee jaalatu haa hojjennu. Waan waa'ee hin jaalanne hojii seexanaatirraa haa fagaannu jechuun barbaada. Egaa arraba koo xuraa kanaan waan yeroon dubbadhe maqaa Waaqayyootti sirreessitanii akkanaaf fudhattan isiniin jecha hundumti keessanuu jajjabaadhaa. Barri kun bara gaarii, bara jaalalaa, bara nageenya dhufee nus nagaaf jaalalaan bakka jirumaanuu itti miidhaginee argamnu waa'ee abboota keenyaa nuuf haa taasisu. Jajjabaadhaa.